Adam namni jalqabaa cubbuudhaan karaa tumnaan Yesoon ko saaqaa dhufe Ishoo arfi du'aa daaffiseetu harka duwwaattan birnaan mootummaan si ol kufe Ishoo Olki awwaala isaatii dhagaan irra tuulamnaan eegduun bira dhaabamnaan Yesoon keessaa ol ka'e Ishoo akka abdachiisee ture bartoota isaatti argamuuf Galiilaatti ol ba'e Ishoo du'aa ka'eera jettee misiraachoo dubbattee Mariam dubartii suni ani sarra lallaba Yesus du'aa ka'eera warri dhaamsa eeddanii sodaachaa kan jirtanii Yesus du'aa ka'eera mirga abbaa taa'eera achi iddoo nuuf qabeera Yesus du'aa ka'eera mirga bataera achi donuuf qabeera mirga saanu kaera Yesus du'aa ka'eera mirga bataera achi donuuf qabeera mirga saanu kaera Yesus du'aa ka'eera mirga bataera achi donuuf qabeera mirga saanu kaera Amen, amen. Sofana wala Yesus amma makka jabatu Utuku bakka bani ijaan argaane batu dibata foolii tolu harkatti qabatani humna isaaniif yaadda'a eenyutu garagalcha waliin jechaa dhaqanii nagichis garagalee awwaalli isaas banaadha yemmuu bira ga'anii warri sodaan garaa isaanii raasuu ergamaa arganii du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos bartootatti himanii warri sodaan garaa isaanii raasuu ergamaa arganii du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos biyyatti lallabanii inni sinfanniftanii du'aa ka'ee duuti sabooda beeraa du'aa ka'ee awwaala keessa jiru du'aa ka'ee mirga baatol ba'eeraa du'aa ka'ee Yesoon ilmi Waaqayyoo du'aa ka'ee goota cubbuu namootaa du'aa ka'ee erganiilee yaasisee du'aa ka'ee ajjeesaan miti gootaa du'aa ka'ee raabicha fannoo irratti du'aa ka'ee dafqaaf dhiiga tururee du'aa ka'ee ulfina guddaa argatee dhiphina isaa xumuree Isaanin barree humni guddaan akka jiru dhumaa kan qabu barbaadii kanii namticha yakkaan beekame Yesus du'eef bakka isaa si ol gad bu'ee furtu du'aa harka fuudhee qaaneessa uffisaa sichi dhumeera hawwaalameera abdiin qabanii jedhame seexana chumaan kanafu isaanin barree humni guddaan akka jiru dhumaa kan qabu barbaadii kanii namticha yakkaan beekame Yesus du'eef bakka isaa si ol gad bu'ee furtu du'aa harka fuudhee qaaneessa uffisaa
isa jiraata warra du'an keessa maaliif barbaaddu akka dubbaatiin achiin jiru gahiraa fi gaddume du'aa gahuu isaaniif arganne dukkanni suusameera guyyaa sadaffaa achiin jiru Yesuus du'aa gaheera du'aa gaheera du'aa gaheera du'aa gaheera waan sun du'aa tafeera du'aa gaheera du'aa gaheera du'aa gaheera waan sun du'aa tafeera. Kafana duwa male refisachi kesan jiru dacheno of kesa doksite tursun dandenya gahorma Yesus duwa kahe awale chis duwa jira akuma chede akadubate gafdura dukan chifate Yesus mirga bajira lamma tundunu isa wajin duwa kane asuman kamno datulami wakatane isa wajin du'a kane wakatane isa wajin du'a kane wakatane kan gammachu nuftahera Yesus kahera kan gammachu nuftahera Yesus kahera du'a kane se awali chonse gaduna fera mirga bajra Yesus kahera kane se Yesus kahera awali chonse Yesus kahera gaduna fera mirga bajra du'a kane se awali chonse gaduna fera mirga bajra awali chonse duas kane se gaduna fera mirga bajra Yesus kahera awali chonse du'a kane se mirga bajra Yesus kahera gaduna fera. Tokko taani warri ati anaaf kennites tokko akka ta'aniif maqaa keetiin isaaniiki. Ammaan isaan bira turetti humna maqaa keetii isaati anaaf kenniteen isaan naniiki. Waan hamaatti isaanii jira. Dubbiin macaafaa akka raawwatamuufis isaan keessaa ilma badiisaa malee tokkollee kan bade hin jiru. Amma garuu gara kee nan dhufa. Isaan ammoo gammachuu koo guutummaatti akka qabaataniif dubbii kana biyya lafaa keessatti nan dubbadha. Ani dubbii kee isaaniif kenneera. Akkuma ani kan biyya lafaa hin ta'in isaanis kan biyya lafaa waan hin ta'iniif biyyi lafaa isaan jibbe. Isa hamaatti akka isaan eegduuf Gaan nagaa Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u eebbifamaa bagaa ayyaana geessan bagaa dhalachuu du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2014 yookaan immoo 2022 geessan jecha sagantaa keenya guyyaa har'aa dhimma fannifamuu du'aa ka'uu fi waa'ee mootummaa Waaqayyoo waan xiqqoo dubbachuu waan hin barbaaduuf namoonni jalqaba kana dursitanii galtanii toorarra jirtan sagantaa kana sheer gochuudhaan nama hundumaa hirmachiisaa. Sheer godhaatii nama hundumaa qaqqabsiisaa. Dhiigi Aabeel dhiiga Yesuus irra hin caalu yookaan immoo dhiigi Yesuus dhiiga Aabeel irra caala kan jedhu walii wajjin ilaallaa. Kanaaf nama hundumaaf sheer gochuudhaan qaqqabsiisaa. Ani isaan keessaa ati na keessa jiraachuu keetiin isaanis raawwatanii tokko haa ta'an biyyi lafaas ati na erguu kee akkuma na jaallattes isaan immoo na jaallachuu kee haa beekani. Yaa Abbaa isaan ati naaf kennite kun iddoon ofii jiraadhu haa jiraataniif ulfina isaati biyya lafaa utuu hin uumamin waan na jaallatteef anaaf laattes haa arganiif nan fedha. Yaa Abbaa ko qajeelaa biyyi lafaa kun siin beeku.
ani garuu si beeka. Isaan kunis ammoo ati akka na ergite beekanii jiru. Maqaan kee isaan biratti akka beekamus godheera. Jaalalli ati ittiin na jaallatte isaan keessa akka jiraatuuf anis isaan keessa akkan jiraadhuuf ammas akka beekamu nan godhaa jedhe. Yesuus dubbii kana erga dubbatee bartoota isaa wajjin ka'ee iddoo dhaabaa dachaa Qeedroon gama jiru tokko dhaqee inni bartootni isaas dhaabaa sana keessa lixan. Yesuus yeroo baay'ee bartoota isaa wajjin achitti wal argaa waan tureef Yihudaan inni dabarsee isa kennuuf ture iddoo sana hin beeka. Yommus Yihudaan loltuu kutata tokko warra eegduu mana qulqullummaa luboota hangafootaa fi Fariisota biraa ergamanis of duukaa buuseetti dhufe. Jarri guca ibsaa mi'a lolaas hin baatuu turan. Yesuus waan isatti dhufuuf jiru hundumaa beekee ka'eetti adeeme. Eenyuun barbaadduu isaaniin jedhe. Isaan ammoo deebisanii Yesuusiin namicha biyya Naazreet jedhani. Kana irrattis Yesuus innoo anaa jedhe. Yihudaan inni dabarsee isa kennuuf isaanuma wajjin in dhaabbataati ture. Yeroo inni innoo ana isaaniin jedhetti gara booddee isaaniitti deebi'anii in kukkufani. Ammas eenyuun barbaadduu jedhee isaaniin gaafate. Isaan ammoo Yesuusiin namicha biyya Naazreet jedhan. Yesuus deebisee innoo anaa jedhee isaanitti himeera. Kanaaf ana barbaaddu yoo ta'e isaan kana dhiisaa haa dhaqaniiti jedhee dubbiin inni kanaan dura warra ati anaaf kennite keessaa tokko illee hin ganne jedhe akka raawwatamuuf kana dubbate. Simoon Phexros billaa qaba tureyyuu luqqifatee naawwan gafa lubootaa rukutee gurra isaa mirgaa irraa kutee maqaan naa'u sanaa ammoo Maalkoos ture. Yesuus garuu Phexrosin billaa kee mannee isaatti deebisi xoofoo dhiphinaa abbaan anaaf kenne keessaa in dhuguree jedhe. Yesuus kutati warra loltuu angafni kumaas karaa warra Yihuudootaa ammoo eegdonni mana qulqullummaa Yesuusiin qabanii hidhan. Duras Haannaasitti isa geessan. Haannaas abbiyyuu Qayyaafaa yoo ta'u Qayyaafaan ammoo bara sanatti hangafa lubootaa ture. Qayyaafaan kunis namni tokko sabaaf du'u akka wayyu Yihuudoota isa gorse ture. Simoon Phexrosii fi bartuun kan biraa tokko Yesuus duukaa dhaqanii bartuunni kaan hangafa lubootaa irratti beekamaa waan tureef Yesuusii wajjin oobdii mana hangafaa lubootaa sana dhete. Phexros ammoo karaa alaa karaa duraa in dhaabbata ture. Kanaaf bartuun inni kaan inni hangafa lubootaa biratti beekame sun gadi ba'ee xombooree ishee karra. Egaan dhiphinni kun hundumtuu Yesuus irra kan ga'ee cubbuu keenyaaf ba'aa nuti baannuuf Yesuus ba'aa keenya baatee du'a keenya du'ee madaa'uu keenya madaa'ee dhiphachuu keenya dhiphatee nama araaraa nama fayyee nama har'aa kana nu godhe. Kanaaf Yesuus Kiristoos ba'aa nuti baachuuf malee nu baate malee inni qulqulluudha. Madaa nuti madaa'uuf malee nuuf madaa'e malee inni qulqulluudha. Kanaaf inni qulqulluun du'e kun inni qulqulluun fannifame kun inni qulqulluun fannoo irratti hadhooftuu dhuge kun har'as jireenya keenya keessatti hafuura keenya keessatti hundumaa yaadatamuu bara baraa godaannisa sammuu hin irraanfatamne ta'ee jira. Kanaaf Yesuus siif du'e, Yesuus siif waraaname, Yesuus siif beela'e, Yesuus siif reebame. Kana irraanfachuun isinirra hin jiru. Yesuus fayyisaa cubbamootaati jedhee maddii isaa kabale. Yesuus deebisee yoon dabaa dubbadheera ta'e dabaa sana mul'isi. Dhugaa ba'i. Dubbii qajeelaa yoon dubbadhe garuu maaliif na rukuttaree jedheeni. Haannaas ergasii Yesuusiin akkuma inni hidhamee jirutti gara Qayyaafaa hangafichaa lubootaatti hin erge. Simoon Phexros dhaabbatee utoo ibidda qaqaammachaa jiru warri kaan atis bartoota isaa keessaa tokko mitii jedhanii isa gaafatan. Inni garuu ana mitii jedhee gane. Hojjettootaan gafa. Egaan seenaan dubbifamaa jiru kun hundumtuu seenaa Yesuus Kiristoos raawwatamedha. Yeroo keenyatti gargaaramuuf hundasaa. Egaa hundumsaa seenaa isaa waan beektu ta'eef adaraa keessan amma gara barumsaatti adeemuuf jenna. Sheer gochuudhaan namoota qaqqabsiisaa. Sheer gochuudhaan namoota Sene gara kutanne tenye bonyera walitta chane baye dinkida wachan gofticha duamoera kutti
guddisaalicha banna seene garaa kutanne eenyee boonyeerra walitti dachaane baay'ee dinqiidha gochaan goofticha bu'aa mo'eera guddisaalicha. Sabni waaqayyoo hiikamaniiru kanaaf gammannee du'aa ka'uudhaan jireenya argannee jiraachuu keenyaan banna seene garaa kutannee eenyee boonyeerraa walitti dachaane baay'ee dinqiidha gochaan goofticha bu'aa mo'eera guddisaalicha. Sene, garaa kutanne, eenyee boonyeerra walitti dachaane baay'ee dinqiidha gochaan goofticha bu'aa mo'eera guddisaalicha. Eenyuuf jedheeti naafsiif maleessa kanaaf gammadii milti du'aa mo'eera gooftaa Yesuusi banna seene garaa kutanne eenyee boonyeerra walitti dachaane baay'ee dinqiidha gochaan goofticha bu'aa mo'eera guddisaalicha. Odaan fudhannee kanaaf fayyinni isaan hin taane banna seene garaa kutannee eenyee boonyeerra walitti dachaane baay'ee dinqiidha gochaan goofticha bu'aa mo'eera guddisaalicha. Yesuus abdii keenya, abdii bara baraa, abdii yeroo hundumaa nun ganne, abdii yeroo hundumaa nun qaanessineedha. Kanaaf namni an cubbamaadha jedhu yookaan immoo namni an yakkan qaba jedhu, namni yakki koonarra baay'ate jedhu hundumtuu yeroo gara Yesuus dhufutti hiika argata, furmaata argata. Kanaaf du'aa ka'uun Yesuus Kiristoos mul'ata du'e, abdii du'e, jireenya du'e du'aa kaasuudhaaf kana namni hunduu yaadatee gara uumaasaa gara gooftaasaa isa hundumaa Yesuus du'aa keera 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 Jesus no aquela. Kabani rebani, nadar batani, wanar kafudani, finyosli, jarma bachasana. Muera Jesus muera, 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 Jesus muera. Doa kera mi Jesus, doa kera
kera mi Jesus dua 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 kera. Du'aa ka'uu Yesuus Kiristoositti hin amanna taanaan, akka inni du'e du'aa ka'ees hin beekna taanaan, kanaaf arri guyyaa abdii keenyaati. Guyyaa nuti isa abdanne lafa yaadnetti geenyu guyyaatti araarri Waaqayyoo nuu ta'eera. Guyyaatti Waaqayyo nu yaadateera. Kanaaf ammallee nan jedhaa baga geessan baga gammaddan Yesuus du'aa ka'eera. Akkasuma gochaa uffannoota albaasanii mukatti rukutanii barruusaa lammanii dhiiga isaa caccabsaa bishaan boonnaanii bishaan watanii lubbuu baasanii dhiiga isaa caccabsaa bishaan boonnaanii bishaan watanii lubbuu baasanii. Mo'era mi Jesus mo'era, 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 mo'era mi Jesus mo'era. Achimmoo fuudhanii boollatti dhiyeessanii baay'ees gammadanii dhaqanii awwaalanii kana duwwaas miti dhagaarra tuulanii kana duwwaas miti eegduus qacaranii kana duwwaas miti irratti naqanii. Yesuus 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 anaaf sifi anafi sifi awwalicha dhiige mo'era nagaa galagalche mo'era arfi du'aa cabse mo'era humna du'aa cabse mo'era awwalicha dhiige mo'era nagaa galagalche mo'era arfi du'aa cabse mo'era humna du'aa cabse kee awwalicha dhiige mo'era nagaa galagalche mo'era arfi du'aa cabse mo'era humna du'aa cabse mo'era awwalicha dhiige mo'era nagaa galagalche mo'era arfi du'aa cabse mo'era humna du'aa cabse mo'era awwalicha dhiige mo'era nagaa galagalche mo'era arfi du'aa cabse mo'era humna du'aa cabse mo'era awwalicha dhiige mo'era nagaa galagalche mo'era arfi du'aa cabse mo'era humna du'aa cabse mo'era. Mo'era mi Jesus mo'era, 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 mo'era mi Jesus mo'era. Mo'era mi Jesus mo'era, mo'era mi Jesus mo'era, mo'era mi Jesus mo'era, mo'era mi Jesus mo'era. Egaan baga geessan ayyaanni kun kan nagaa, kan gammachuu, kan badhaadhinaa, kan eebbaasaniif haa ta'uun jedha. Sagalee mammaa olii wajjin itti fufnagaa kanaafuu ishee gochaa nama. Maal taate akkas fiigda? Hin dhageessu ati maaf akkas gaggabda?
Phexros suuta jedhiin kuftee hin cabdaa. Maal ta'e namni kun maaliif ariifata? Maal ta'e jarana maal arguudhaaf kaata? Jarri kun maal ta'ani maaliif ariifatu? Gara boolla awwaalaatti maal barbaacha kaatu? Eessa dhaqxu jedhaa Maariyaam faa gaafadhaa. Namni hunduu hin fiiga dhimmichi maalidhaa? Jara kana immoo ilaala. Odeessaa karaa deemu. Karaa Emaa'us irra gungumaa argamu. Baay'ee isinni ba'a. Haasaan isaanii hunduu abdii kutannaadha. Amma si'achi nuti mee akkam taanaadha? Warra wajjin ture eenyummaa isaan barre. Akka jara kanaa anta akkaan agarre. Isaa wajjin turanii irraa baratanii har'uma kanayyuu baay'een hin beekanii. Waaqa uumaa ta'uusaa tasumaa irraanfatu. Jecha isaa lubbuu qabu haasaatti fudhatu. Yesuus garuu waaqa tasan sobne. Ilmaan namaa oolchuuf kan dabarseef kenne. Du'ee awwaalamee kanachiin hin hafne. Akkuma dubbate guyyaa 3 booddee dhagaa galagalchee aangoo du'aa cabsee Yesuus ka'eera. Humnaaf aboo guddaan Yesuus mo'eera. Ulfina guddaadhaan mirga abbaa jira. Gaaf tokko ulfinaan dhufee nu fudhata. Warri isatti amane bara lakkaa'amneef isaa wajjin jiraata. Warri isa shakkitan kun hin ta'u jettan yaada keessan isaa kun baay'ee fokkisa. Amani Phexros Maariyaamiin joorinaa. Adaraa keessan jaran isinis hin shakkinaa. Mootii waaqaaf lafaas hin barbaadinaa. Boolla awwaalchaa keessan hin yaafatinaa. Akkuma dubbate Yesuus ka'eera. Aangoof irree du'aa gooftaan koo mo'eera. Anis sodaa malee mo'eetan jiraadha. Waaqan waaqeffadhu Yesuustu mo'aadha. Anis sodaa malee mo'eetan jiraadha. Waaqan waaqeffadhu Yesuustu mo'aadha. Ameen. Qopheessee kan isiniif dhiyeesse gammachiisuu mataa Gammachiisuu galatoomsi yaa Baga ayyaana. Egaan Waaqayyo bara keessan haa eebbisu, jireenya keessan haa eebbisu, eebbifamaa. Har'a waan addaa yookaan immoo sagalee barumsa addaan isinii wajjin ilaallaa. Dhiigi Yesuus dhiiga Aabelirra hin wayya. Dhiigi Yesuus dhiiga Aabelirra hin wayya. Irraa keessan sheer gochuudhaan namoota qaqqabsiisaa. Namoota biraan ga'a. Namoota sagaleen kun hin fayyisaa, hin geeddara jettan biraan ga'atii itti na fayyan isaanis itti na geeddaramani. Waaqayyo waan hojjetu qaba.
didee ulfinaan ka'eera. Arfin duwwaa diigame boolli duwwaa tafeera. Furtuusi ol fuudhame Yesuus du'aa ka'eera. Furtuusi ol fuudhame Yesuus du'aa ka'eera. Furtuusi ol fuudhame Yesuus du'aa ka'eera. Gooftaan eebbifamu. Waaqayyoonni sa'aatii kanaaf yeroo kana nuu kenne maqaan isaa olola jedhugaa. Akkuma beekamu egaa gidduu kana yookaan guyyaa har'aa ayyaana du'aa ka'uu ayyaaneffachaa yeroo jirrudha. Akkasuma kaleessa dheengaddaa guyyaa fannoo, guyyaa awwaalchaa, guyyaa du'aa ka'uu hundumasaa akkaatuma macaafa qulqulluu ka'ee jirutti raawwatamaa ture. Waaqayyoo kanaan qabee namoota baay'ee jijjiiraa, namoota baay'ee eebbisaa geeddaraa tureera. Galgala kana immoo yookaan sa'aatii kana immoo isa kaan biraa guyyaas ganamas ta'uu danda'a. Waaqayyoo waan tokko nu hubachiisuu barbaada. Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 1 hanga 26tti kan jiru walii wajjin ilaalla. Garuu fokas godhee kan dubbachuu barbaadu lakkoofsa 24-25dha. Macaafa wangeela ergaa Ibrootaa kana keessatti ergaan Ibrootaa boqonnaa 12 kun yoo 2-3 irra deebitee dubbiftanuu isinii galuu dhiisuu danda'a. Qabiyyee mata duree 17 qabiyyee qabuudha. Qabiyyee macaafa qulqulluu keessaa iddoon kun xinnoo ergaamti Ibrootaa ergaa ulfaataadha. Haa ta'uyyuu malee ergaan barreessaan Ibrootaa abbaan isaa yoo wal'aaname iyyuu barsentii ta'e namoonni Phaawulos akka ta'etti kaa'u. Egaan ergaa Ibrootaa kana irratti boqonnaa 12 kana irratti mata duree ijoo 17 wal keessa fuudhee haasa'a. Kanaaf yoo amma irra deebitee dubbiftanuu akka toora tokko seenaa tokko jalqabee seenaa tokko xumuru miti. Kanaaf dafee isinii galuu dhiisuu danda'a. An ijoo inni jedhe xinnoo tuqeetanii waa'ee fannifamuu Yesuus Kiristoos, waa'ee awwaalamuu Yesuus Kiristoos, waa'ee du'uu Yesuus Kiristoos, akkasuma waa'ee ol butamuu Yesuus Kiristoos fi waa'ee deebi'ee dhufuu Yesuus Kiristoosin gabaabsee isinitti agarsiisa. Yesuus Kiristoos kennaadha. Kennaa cubbamootaaf kenname, kennaa namoota karaarraa badaniif, kennaa namoota cubbuun itti ulfaateef kenname akka ta'e hin beekna. Macaafi ergaan Ibrootaa lafa dubbisuu barbaade kuni seera uumamaa boqonnaa 3tti nu deebisa. Seera uumamaa boqonnaa 4tti nu deebisa. Seera uumamaa boqonnaa 4 utuu hin naqin seera uumamaa boqonnaa 3 irratti immoo Addaam kaasuun dirqama ta'a. Dhufa jireenya dhala namaa keessatti Waaqayyo nama jalqabaa Addaamin akka uume macaafa qulqulluu boqonnaa seera uumamaa boqonnaa 2 irratti akkasuma hin agarra. Uumama jalqabaarraa Addaam akka dhufe, Addaam kophaa ta'uunsaa gaarii akka hin taane, Waaqayyo gaa'ela akka kenneef, mana akka kenneef hin agarra. Addaam yeroo gara gaa'elaatti dhufe namnis nama lama ta'ee durbis dhiiris argamee isaan kun walii wajjin mari'atanitti yeroo itti Waaqayyoon galateeffachuuf Waaqayyoof hojjechuuf malanitti cubbuu hojjetan. Yeroo itti Waaqayyoon galateeffachuun isaanirra ture, yeroo itti Waaqayyoon faarfachuun isaanirra ture. Banagaraachin Addaam jannata Eden keessa kan kaa'ame waa lamaaf ture, akka eeguuf akka tottolchuuf jedha. Bishaanni Giyoon yookaan Abbaay inni jedhamu kun burqaansaa jannata sana keessaa ture. Kallattii 4 yaa'a, gosa 4 qaba. Wanti hundumtuu mijataadha. Biqilaa gaggaarii jira. Iddoo namatti tolu. Kana duwwaamini Waaqoo jalqabatti obboleessa ture malee Waaqa hin turre. Yeroo obbolummaan hafuuraa, obbolummaan waaqummaaf namummaa jiru namni jalqabaa Addaam inni Waaqayyotti waamamu sun yeroo hundumaa Waaqayyo yeroo qilleensa gabiin ta'utti dhufe Addaamii wajjin haasa'a. Yeroo qilleensi huursuu Addaamin hin dubbisu, yeroo sagaleen isaa hubatamuu danda'uuf wal hubachuu danda'anitti dhufe Addaamin dubbisa ture. Addaam kophaa ta'uun kee gaarii miti jedhee Waaqayyo yeroo Addaamiif yaadetti, Addaam cinaacha isaa keessaa yeroo waan hin argatetti, yeroo itti namnis lama ta'ee Waaqayyoon galateeffachuun mijatutti Addaam Waaqayyoon yakkee jannata Eden iddoo gaarii keessaa gadi darbatame. Kun jalqaba ciniinsuu yookaan jalqaba ulfaa'uu cubbuuti. Addaam iddoo sanatti Waaqayyo araaratti agarsiisuuf wanni waa Addaamiif hin taane hin jiru. Waaqayyo Addaamin kophaatti gaafate, waan hin kophaatti gaafate
boofa duwwaa hin gaafanne. Addaam yeroo gaaffii gaafatametti deebii gaarii hin kennine. Hewaan yeroo gaaffii gaafatamtetti deebii gaarii hin kennine. Balballi araaraa, balballi nagaa, balballi deebi'anii ijaaramuu isaan duratu jiru. Waaqayyoon illikii galanii sabooddee Addaam cubbuusaa amanuu manna Hewaanitti, Hewaan balleessaas amanuu manna boofatti gaafa qabattu Waaqayyo Addaamiin akka inni biyyootti deebi'u godhe, boof immoo akka inni biyyoo nyaatu godhe. Addaam biyyootti deebi'a, boof immoo biyyoo nyaata. Kana duwwaamini Addaam amma biyyoo ta'utti ituu boofaan hin nyaatamin boofi ijoo miilla Addaam akka hidditu, Addaam mataa boofaa akka rukutu, jarri kun walitti galagalanii akka wal ajjeesan ta'e. Addaam yeroo du'e biyyoo ta'u immoo boof immoo Addaamin akka nyaattu ajajibe. Kunis qixaaci yookaan Addaamin ga'utu hin turin. Waaqayyo Addaamin deebi'ee gaafa yaalu, Addaam deebi'ee gaafa laalu ammallee yeroon araaraa waan hin turreef Addaam araara Waaqayyoo hin arganne. Addaam gara Waaqayyootti hin deebine. Addaamiif namni gatii cubbuusaa kaffaluu hin turre. Hewaan miixuu ciniinsuu kaffaluu jalqabde. Addaam dafqee dafqasaa nyaachuu, biyyoodhaa dhufe biyyootti deebi'u, umuriin inni dheeraan qabatuun itti faradamu. Addaam gatii cubbuusaa ofii yeroon itti kaffalatu agarra. Haa ta'uyyuu malee ijoolleen Addaam irraa dhalatan illee wal ajjeesan agartanii. Egaan ijoollee Addaam irraa dhalatan sana kaasee haasa'a. Ibrooti boqonnaan 12 kun dhiigi Yesuus dhiiga Aabelirra kan wayyuudha. Haleluyaa. Dhiigi Yesuus Kiristoos dhiiga Aabelirra kan wayyuudha jedheetu waa'ee cubbamaa kaasa. Waa'ee qulqulluu dhiiga qulqulluu kaasa. Mee gara kanatu naqin waasni itti agarsiisa. Uumama boqonnaa 3 irratti kun ta'e, 4 irratti kun ta'e, 5 irratti maaltu ta'e, 6 irratti cubbuutu baay'ate, 7 irratti namatu lafarraa bade, 8 akkas ta'e, 9 akkas ta'e, 10 akkas ta'e, 11, 12 irratti Waaqayyo nama amantiidhaan kana keessaa ba'u, nama amantiidhaan biyya isaa keessaa ba'u, nama amantiidhaan qajeelaa ta'u, nama gara amantii dhufu barbaade urrii biyya Kaaldotaa, qorra urjii biyya Kaaldotaa, biyya booji'amaa keessaa Waaqayyo Abrahaamin kophaatti baase. Abrahaam irraa amantiin akka ka'e hin beekna. Dhalachuun dhala namaa Addaam irraa dhufe, amantiin Abrahaam irraa dhufe. Abrahaam jireenya amantiitiin kophaa abooyyuu malee, Abrahaam nama amanee ka'e akka uyyuu malee, Abrahaam jireenya isaa waliin dhaamaa ta'e. Ejjituu bira ga'ee mucaa argate, achi galagalee aggalagalee, amma Sodoomiif Gaamoraan baddutti illee Waaqayyo Abrahaamin dhaabamsiisaa ture. Yeroo Sodoomiif Gaamoraa abiddaan balleessuuf ka'ellee Waaqayyo Abrahaamin bira dhaabatee maal godhu jedhee waa'ee Sodoomiif Gaamoraa mari'achiise. Sodoomiif Gaamoraan biyyi cubbuudhaan baay'atte, biyyi bara jaara 21ffaa fakkaattu, biyyi bara sanaa jaara 21ffaa bara Sodoomiif Gaamoraan badde, baratti namni dhiiraaf dhiiraan durbaaf durbaan wal gudeede ture. Jaarraa sana keessa kan ture irrallee kan deebi'ee dhufe kun yeroo Sodoomiif Gaamoraa balleessuuf ka'e Waaqayyo Abrahaamin mari'achiise. Yaadi Waaqayyo Abrahaamin mari'achiise Sodoomiif Gaamoraa balleessuudhaaf ka'e kun balbala araaraa akka ta'e, balbala dhiifamaa akka ta'e hin dhiistuufi kan jedhu ture. Namni 100 yoo jiraate, namni 50 yoo jiraate hin dhiistuufi. Agartanii Waaqayyo yeroo hundumaa balbala dha'ichaarra dhaabatee hin jiru, balbala araaraanuu dhaabatee jira wanta ta'eef. Sunis hin taane itti fufi wanti hunduu warra rukute agartanii. Wanti hunduu hin deeme. Caafota seeraa 5 hundumaa olaaltan yerootti Waaqayyo araara barbaadu, yeroo immoo namni itti gatii cubbuusaa ofii kaffalatu ture. Inni kaan olaa qalee yerootti gatii cubbuusaa kaffalatu. Inni kaan gatii ija yeroo baasu. Museen gaafa bulchiisatti dhufu maal godhasitti fakkaata? Cubbuun gaafa baay'atu maal jedhasitti fakkaata? Nama cubbuu hojjete ajjeesaa jedhe. Akkanatti cubbuu qulqulleessinee Israa'el keessaa balleessina. Kun furmaata hin taane. Museen bara isaa sanaa yeroo xumuru Iyyaasuutti kennee xumure. Iyyaasuun nama yakkee abiddaan gubuu jalqabe. Kunis furmaata hin taane. Iyyaasuun sabi gaafa isa aarsu garatti godhu gaafa wallaalu waldaa kiristaanaa mootummaatti kennee sokkee. Warra poolitikaatti kennee sokkee. Garritti deebi'anii wallaalame. Waaqayyo saba isaa kanatti araara mul'isu wanti hin godhin hin jiru. Sabi garuu Waaqa tolfamaarraa hin fagaanne, Waaqa tolfamaarraa hin deebine.
Agartanii barri bara moototaa gaafa ta'u wanti hundumtu rakkisaa ta'e. Agartanii macaafa moototaa baratti raajiin ari'atamu ture. Raajonni gurguddaan kaan xixiqqaan kan uumaa wanti tokko hin fooyyofne. Abbaan keenya Isaayyaas raajichi guddaan bara kakuu moofaarra dhaabatee waa'ee kakuu haaraa tokko raaje. Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 2 irratti ifin dhufa jedha Waaqayyo. Ifin dhufa hin fayyitu. Ifin dhufa hin geeddaramtu. Hin dhufaa. Kun hundumtuu gaafa furmaatee gaafa ta'uu didu Waaqayyo tokkicha ilma isaa dabarsee kenne. Qaamota Sillaasee keessaa ga'een ilma Waaqayyoo ga'ee raawwachiisaa hojiiti. Kanaaf wanti hundumtuu hojiin hundumtuu karaa ilma isaa waan raawwatamuuf guyyaa tokko dubbadheen ture maal irratti akka barsiisan beeku. Ga'ee ergamootaa, ga'ee Waaqayyo Abbaa, ga'ee Hafuura Qulqulluu, ga'ee ilmaa Abbaa Hafuura Qulqulluu, ga'ee ergamootaa barsiisan ture. Achi keessatti gaafa annu bara sana tarii asirratti ta'een beeku ga'een Yesuus Kiristoos kenname raawwachiisu hojiitu wanta ta'eef tokkicha ilma isaa kun gara biyya lafaa akka dhufu ergama cubbamootaa kana gara qulqullummaatti akka deebisu isa karaarra bade isa dhukkubsate isa waan hundumaan jireenyitti hadhaa'e indagana deebi'ee akka haaressu ga'een hojii raawwachiiftu ilma Waaqayyootu wanta ta'eef Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti akkas jedha. Kunoo Waaqayyo tokkicha ilma isaa dabarsee kenne. Kunoo Waaqayyo tokkicha ilma isaa dabarsee kenne. Ee'uudhaaf akkanatti biyya lafaatti dabarsee kenne, cubbamootaaf dabarsee kenne. Hin kennameef jechuun reebuu danda'u, ajjeesuu danda'u, waaqeffachuu danda'u, itti tufuu danda'u hin kennameef. Qulqulluutu cubbamaadhaaf kenname gifti. Sixooxaa kennaa ta'e kenname jechuudha. Isa kennaa ta'ee isaanii kenname isaan gidduudha dhalate kana Yesuus Kiristoosin fudhachuu akka isaan hin dandeenye hin beekna. Yesuus Kiristoos maaliif namoota gidduutti hin fudhatamne, maaliif namoota biratti fudhatama dhabe kan jedhu guyyaa tokko naxibii 7 irratti kaasee ture. Naxibii 7 sana si yaadachiisu dhaquutu hin ta'in naxibii 3 si yaadachiisu. Tokko Yesuus kan inni fudhatama dhabeef karaa isaan eegan hin dhalanne. Karaa qulqullootaa eennaan karaa cubbamaa dhalate. Cubbamoota gidduudhaa dhalate. Hajennu kaadhimamtoota sanaa Yoosef namicha muka soofuudha. Yoosef namicha muka soofu kanatti namni heerumuu akka hin dandeenye, namni wajjin gaa'ela godhachuu akka hin dandeenye, namni wajjin iddirii godhachuu akka hin dandeenye yeroo darbe kaaseen ture. Qomoon Yoosef kun qomoo tuffatamaa qomoo warra gabataa oomishaniiti. Secondarily, qomoon Maariyaam ijoollee warra Mo'aabi. Ijoolleen Mo'aabotaa kun immoo qomoo abaaramoodha. Namni isaanii wajjin cidha godhachuu hin danda'u. Unkaan mana Waaqayyoo galuuf illee carraa dhaloota 10 booddee malee carraan argatan. Mo'aabonni fuudhuufis itti heerumuufis namoota ta'an miti. Agartanii? Luqaas boqonnaa 1:48 irratti Maariyaam Yesuus Kiristoosin ulfaa'uu gaafa barbaaddu maal jette? Amma Waaqayyo gaddeebii garbittii isaatii yaadateeratti. Gaddeebii garbittii isaatii yaadateera. Bo'aas inni abbaa maasii sun inni Ruutiin fuudhe sun qomoo Israa'eloota haa ta'uyyuu malee Ruut isheen itti dhufte heerumte sun Mo'aabitti akka taate hin beekna. Mo'aabonni ijoollee abbaatu galagalee dhala isaarra dhala argate wanta ta'eef seera keessa deebii boqonnaa 23 lakkoofsa 3 irratti seerri gaafa tumame Mo'aabonni mana koo dhaloota 10 malee hin galin jedhe Waaqayyo. Egaan Ruuti Bo'aasitti gaafa heerumtu Mo'aabdaaf gaafa argamu Mo'aabdaaf Esa'iin argate zarii Esa'ii Daawit kana keessaa karaa Maariyaam Yesuus Kiristoos dhufe dhalate. So isheen kun warra Mo'aabii qomoon ishee lakka'ame, inni kun warra gabataa soofuudha qomoon ishee lakka'ame. Jarri kun lamman nama ta'an hin turre. Yesuus karaa qomoo tuffatamaa karaa dhufe waan dhalateef namni isa fudhate tokkollee hin turre. Ayaachuu karaa isaan yaadan qomoo isaan qopheeffatan keessaan Yesuus dhufee utuu dhalate fudhatama qaba ture. Har'as
Namoonni baay'een ulfinni waaqayyoo sinirra dhufeera taanaan baay'ee biratti fudhatama dhabuu dandeessu. Maaliif jettanii yoo deebiftanii gaafattaniif deebiin kan haalati keessa jirtu sanaati. Inni lammaffaan Yesuus Kiristoos fudhatama kan isa dhowwate waan isaan deebisuu hin dandeenye isaan gaafataa. Humna isaan ittiin miijananii bira ga'uu hin dandeenye isarra jira. Abbaan koo gateetti qorra humna isaa kaa'eera. Warra hidhamanitti hiikamuun labsaa jedhe. Agartanii? Guyyaa sanbataa isaanii eeganii namni fayyoo nama fayyisa. Humni caalu waan irra jiru fudhatama dhabe. Yeroo tokkotti waan akka itti fudhatama dhabuu dandeessa. Beekumsa caaluu qabaannaan, dandeettii caaluu qabaannaan, dibata caaluu qabaannaan fudhatama hin qabate. Miira sadaffaa ni agarsiisa. Sadaffaa waan agarsiistu laata? Iyesuus seexana qabaa jedhan. Iyesuus seexana qabaa jedhan. Isaan kun hundumtu mee waan tokko isinitti agarsiisu garsaan naqin. Naaboteen gaafa Naaboot hadu'uu murtaa'ee wanta tokkotu ta'e. Warra bolotiikaa siisteemii waa ajjeesuu isaan caalaa hin beektan. Waaqayyo hafuura bolotiikaa isinitti hin fidin. Siisteemii waa ajjeesuu warra bolotiikaatti guddatan caalaa waan hin beekneef haati manaa mootii Naaboot ituu Naabootii hin ajjeesin duraa waa'ee Naabootiin qoratte. Naaboot nama kadhataa akka ta'e, Naaboot tsooma mana waaqayyootti akka deddeebi'u, Naaboot dhugaarraa kan hin deebine ta'uusaa gaafa agartu Naabootiin ajjeesuudhaaf akka jette tokko jette. Naaboot kadhannaan hafu miti jette. Eennaan guyyaa tsoomii labsaa jette. Tsooma labsaa kadhannaa jira jedhaa Naaboot akka dhufuuf jette. Okay? Tsooman labsame. Yeroo tsoomi sun labsamu immoo jette namoota namarraa hin bunne haca barbaaroota dhugaa ba'oota qaban lama qopheessa. Okay? Yeroo sana immoo jette yeroo Naabooteen tsoomaa dhufuu kadhannaa dhufuu nama fuulduratti baasaatii namoota kanatti ragaatti baasiisaa jette. Namoonni kun ragaa kan itti ba'an akkas jedhutti tokko utuu waaqa arrabsuu agarre jedhaa jette. Lammaffaa utuu mootummaa arrabsuu agarre jedhaa jette. Dhaggeeffadhaa. Naaboot yeroo dhagaadhaan rukutame sana warra bolotiikaatti iyyachuu hin danda'u. Maaliif warra bolotiikaa arrabse jedhaa jette. Lammaffaa luboota waldaa kiristaanaatti iyyachuu hin danda'u. Maaliif utuu waaqa arrabsuu agartanii asii basinitti cuftee dhagaadhaan waqarte. Yeroo baay'ee namni gaafa waa balleessuuf ka'u, waa miidhuuf ka'u, siisteemiin isaa rakkisaan hafuura badiitiin waan guuteef waanuma badiitu mijataan malee wanti sirrii hin mijatu. Yesuus seexana qabaa jedhan. Wanti isaan hin goone hin jiru. Haa ta'uyyuu malee Yesuus seexana qabatu hin ta'in inni ilma waaqa jiraataati. Egaan Yesuus Kiristoos kana hundumaa gaafa godhan Yuudaan inni magaalaa Kiroot magaalaa Chaanii irraa dhufe sun birrii 30 iddoo awwaalchaatti Yesuus hin gurgurate harka jal'ootaatti kennanii reebanii itti tufanii isa ajjeesan. Kanuma dhalli namaa du'an darbu. Kanuma jechuudha. Hamma kanatti si geessa kanuma. Egaan iddoo kanatti isa uumama boqonnaa 4 lakkoofsa 9 irra jiruu fi Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 24 irra jiru kana walitti fiduu barbaade. Uumama boqonnaa 4 kanarratti Qaayeltu Abelin ajjeese. Qaayel Abelin gaafa ajjeese Abel hin du'e. Agartanii namni ammoo kanatti deemaa hin du'e. Qaayel Abelin ajjeese totaalii hin xumurame hin ajjeese hin xumurame. Gaafa Qaayel Abelin ajjeesu dhiigi hin duune. Dhiiga Abeltu Waaqaa wajjin haasa'e. Isa kana inni barreessaa warra Ibroota 12:24 kanatti dubbatu. Dhiigi Yesuus dhiiga Abel irra kan wayyuudha. Dhiigi Yesuus dhiiga Abel irra kan wayyuudha. Abel erga du'ee booddee dhiiga Abel taasise. Bareechana dhaggeeffadha. Dhiigi Abel maal haasa'e Waaqayyootti? Afurin isinitti bara dhaggeeffadha. Dhiigi Abel kan inni Waaqayyoo taasa'ee gumaa tokkotu hin qabaatin, balleessaa tokkotu hin qabaatin, du'uu Abel Waaqayyootti hime. Dhiiga Abeltu Waaqayyoo taasa'e.
Aabeel balleessaa tokko hin qabu. Aabeel waa hin balleessine. Aabeel nama qajeelaadha jedheetu dhiigi Aabeel waa'ee Aabeel qofa Waaqayyo taasise. Ilaa dhaggeeffadhaa bareechaati. Dhiigi Aabeel waa'ee Aabeeliin qofa Waaqa taasise. Dhiigi Yesuus dhiiga Aabeel irra kan wayyuudha inni jedhu kun dhiigi Aabeel kan ofiisaa duwwaa haasa'a. Dhiigi Yesuus immoo kan cubbamaa hundumaa haasa'a. Jechuun lammaffaa dhiigi Aabeel Qaayeel Aabeeliin akka ajjeese Waaqatti hime. Eenyuun akka ajjeese haasa'a dhiigi Aabeel. Dhiigi Yesuus Kiristoos garuu isuma isa ajjeese fayyisa. Waan godhan kana hin beekani dhiisiif jedhe araara kanaatiif. Dhiigi Aabeel Qaayeliin jooraa yoo godheyyuu dhiigi Yesuus Kiristoos immoo cubbamaa fayyisa. So dhiigi Yesuus dhiiga Aabeelirra kan wayyuudha. Dhiigi Aabeel qulqulluu haa ta'uyyuu malee haasawuu danda'u Waaqayyo wajjin malee dhiiga Yesuusitti kan fakkeeffamu ta'uu malee dhiigi Aabeel duwwaadhaaf dubbata. Nama Aabeeliin ajjeese irratti ija ba'umsa firdii Waaqayyoo ariifachiisa. Dhiigi Yesuus immoo nama isuma ajjeese fayyisa. Agartanii? Inni sadaffaa dhiigi Aabeel lafarraa iyya gara Waaqaatti. Dhiigi Yesuus immoo fannoorraa iyya gara Abbaatti. Dhiigi Aabeel lafarraa hayyuu dhiigi Yesuus Kiristoos fannoorraa hayyuu malee lachan kunuyyuu dhiiga haasaaniidha. Garuu dhiiga Yesuustu dhiiga Aabeel irra wayyaa. Yesuus yeroo fannoo irratti dhiigi isaa sun lola'ee, cinaacha isaa keessaa lola'ee, barruu isaa keessaa lola'ee, miilla isaa keessaa lola'ee, sammuu isaa keessaa lola'ee hin haasa'a. Waa'ee cubbamaa haasa'a. Inni afuraffaaf inni dhumaa dhiigi Yesuus dhiiga Aabeel irra wayyaa inni jedhu dhiigi Aabeel iddoo tokko keessaa dhangala'e. Iddoo tokko keessaa dhangala'e. Dhiigi Yesuus Kiristoos garuu iddoo inni dhangala'e dhaggeeffadhaa. Mataa keessaa dhangala'e, 2 harka keessaa dhangala'e, 3 cinaacha keessaa dhangala'e, 4 miilla keessaa dhangala'e. Dhiigi Aabeel karaa tokkicha dhangala'e. Dhiigi Yesuus Kiristoos garuu karaa 4 dhangala'e. Agarsanii. Dhiigi Aabeel karaa tokkicha dhangala'u malee waa'ee nama tokkichaa dubbata. Dhiigi Yesuus inni karaa 4 dhangala'e kun dhaggeeffadhaa. Yesuus Kiristoos dafqa dhiigaan makaa lolaafate. Qoraattii mataa isaa irra kaa'an. Kana iddoon kun yeroo hundumaa motora dhala namaati. Sammuun namaa iddootti jal'inni oomishamu, iddootti hammeenyi oomishamu, iddootti yeroo hundumaa dhiphatudha. Jalqabaa Yesuus dafqa dhiigaan makaa kadhannaa lafa onaa keessaa gaafa lolaafate sana sammuu namoota isa boora'e, sammuu jal'inaan guutame kana dhiiga sammuutu sammuu fayyisa. Kanaaf Yesuus Kiristoos jalqabaa utuu gara fannoon dhufin dhiiga sammuu dhangalaafate. Utuu qoraattiin irra hin kaa'aminu dafqa dhiigaan makaa lolaafate yeroo 3 yaa abbaa xoofoo kana narra dabarse jedhee yeroo kadhate. So
sammuun dhala namaa kan fayye, sammuun cubbamaa kan fayye, sammuun jal'aa kan fayye dhiiga sammuu Yesuus irraa dhangala'eeni. Dhiigi Aabel garuu karaa tokkicha dhangala'a. Lammaffaa dhiigi Yesuus Kiristoos harka isaa keessaa burqee mismaaraan waraanani. Inni kun seexanni yeroo nama hundumaa cubbamaa godhe buleessa akka ajjeesu yeroo godhe harka namaa irratti abaarsa fide. Harki dhalataa abaaramaa ta'e hojjetee lafa yaaduun ga'u harki isaa abaarsa qaba. Harki isaa barakatan qabu. Harka jal'inaan guute kana, harka tokkotti darbatee tokko ajjeese kana, harka tokkotti dhukaasee tokko ajjeese kana, harka ofii qulqulluuf godhee cubbamaatti quba qabe kana, harka kana keessaa dhiiga harka fayyisu harkarraa dhangalaase Yesuus Kiristoos. Waan ati qabattu akka hin abaaramneef harki kee dhiiga Yesuus qaba. Inni sadaffaa dheeboo bal'aadhaan waraananii cinaacha isaa keessaa dhiiga dhangalaasan. Inni kun miidhama hawaasummaati. Waljibbuu hawaasummaati. Yeroo itti haadhoo nyaate jaalala onneerraa kan dhangala'e dhiiga kana. Yeroo itti haadhoo galaafate tokkummaan bade waan nama dhibuuttan dhufa yeroon koo kennateef. Yesuus Kiristoos fannoo irra taa'ee dubbii gurguddaa torba akka inni dubbate hin beekna. Dubbii gurguddaa torba dubbate keessaa fannoo irra taa'ee nama walitti araarse. Haadhoo elaa micaa kee, haadhoo elaa buleessa kee, elaa micaa kee walitti fideessa sana isa kana. Mana qulqullummaa gara golgaanitti jabaatee ulfaate kiiloo guddaa kaasuna iddoo lamatti tarsaase. Agartanii golgaa mana qulqullummaa gidduu sana kan jiru duwwaan seenaan macaafaa akka jedhutti golgaan sun duwwaan kiiloo 400,000 kan ulfaatu yookaan immoo kuntaala 40 kan ulfaatu ture. Kuntaala 40 kan ulfaatu. Girdaamma kana baay'atu agartanii 40,000 hamma kana kan kaasu girgiddaa akkanatu ture kana tarsaase agartanii gidduudhaa cabse araara Yesuus Kiristoos godhetu. Sooshaal laayifii bade kanaafi cinaacharraa dhiigi dhangala'uun murteessaa ta'e. Inni afuraffaa dhiigi Yesuus Kiristoos miilla keessaa dhangala'e. Seexanni lafati ejjettu abaareera. Lafati hidhattu abaareera. Miilli keellee lafa inni ejjete eebba akka hin geenye godheera. Yesuus Kiristoos garuu lafa miilli kee ejjete siifan kenna jedhee miilla dhiigaatiin miilla kee dura darbe. Miilla dhiiga qabuun karaa kee sii adeeme. Miilla dhiiga qabuun karaa kee sii durse. Agartanii? So lafati ejjette dhiigi Yesuus ejjeteera. Namati qalafati waan ati qabatte dhiigi Yesuus qabateera. Waan ati yaadde ajeelaa sana dhiigi Yesuus si yaadeera. Agartanii? Warra si madeessan, warra jechaan si madeessan, sooshaal laayifii kee kan miidhan dhiigi Yesuus si darbeera. So dhiigi Aabel akka kanan turre dhiigi Yesuus dhiiga Aabel irraa kan wayyuudha. Kanaaf jedhee. Hara waldaa keenyatti lallabaan ture. Yohaannis 19:28 irratti Yesuus fannoo irra taa'e akka jedhe amma wangeela fiixaan baasuun dheebadhe. በጣም ምስጢራዊ የሆነ ስብከት ነው። በጣም ምስጢራዊ የሆነ ስብከት አማ ወንጌላ ፊጣን ባሱ dheebadhe. Amma wangeela Yesuus Kiristoos እኮ kan dheebote wangeela kana xumuruudha. Egaan gara xumuraattan dhufa saati kootiif jecha Yesuus Kiristoos dhiiga wayyuu dhiiga Aabel irra wayyuu cubbamaaf dhangalaase. Dhiiga wayyuu cubbamaaf dhangalaase.
Cubbamaan eenyu? Amma wanti guddaan har'a namaaf hubatamuu dadhabusa kana. Cubbamaan eenyu? Sagalee Waaqayyo maalidhaa? Hundumtuu yakkaniiru. Ayyaanni Waaqayyoo isaanitti hir'ateera. Hundumtuu yakkaniiru. Ayyaanni Waaqayyoo isaanitti hir'ateera. Namni cubbuu hojjetu immoo diina Waaqayyooti. Namni cubbuu hojjetu immoo diina Waaqayyooti. Okay? Gatiin cubbuu immoo du'a. Okay? Eewu cubbamaan. Eewu cubbamaan. Eewu cubbamaan. Yesuus Kiristoos gaafa fannifamee hattoota gidduutti fannifame. Akkuma sila dubbadhee waa bal'eessuu warra lindii isaa qabantu danda'an akkasiniin jee jalqabatti. Maaliif hattoota gidduutti fannifame yoo jettan, Yesuus Kiristoos mootii warra Yihuudootaa akka ta'e, Yesuus Kiristoos mootii Naazreet akka ta'e hin beekna. Garuu hattuu gidduutti fannisan. Akka jechuun Yesuus hattuu duukaa fannifame taanaan innis hattuudha. Yaadi isaanii illee kana ture. Garuu mootiin caaffata yeroo namni du'u biyya kanatti yeroo biyya Yesuus itti fannifame kanatti nama ajjeesan waan namni sun ittiin du'e hin gaafatama. Namni karaa darbu reefficha laalee maaliif namni kun du'e jedhee mootii biyya sanaa gaafata. Kanaafuu namni gaaffii gara mootii akka hin dhanne yookaan gara information ruumii kifilii akka hin dhanneef caaffati hin keeyama. Caaffati waan keeyamu yoo hattuu ta'e waan hateef ajjeefame jedhameetu keeyama. Gaafachuun nattu dubbifattee madabaarta. Kan Yesuus Kiristoos garuu afaanni biyya sana itti gargaaraman akkuma nuti amma afaan Oromoo, afaan Amaaraa, afaan maalii jenne biyya bulchinu afaan gurguddaa beekamaa sadiitu jira. Afaanota kanaan caafame. Afaanota sun caafame. Naannoo sana kan hundumtuu afaan itti dubbisuu danda'uun akka afaan isaatti caafameef. Caaffati achi hattuu jedhee asimmoo maal jedhaa? Mootii Yihuudootaa'edha. Caaffata gargar baase. Yohaannis boqonnaa 19 kanaa lakkoofsa 19:20 ilaaltan akka jedhan mootiidha ofiin jedhe jedhii caafi malee mootiidha jettee hin caafinii jennaan akka jedhe mootiin waan tokko dubbachuu dee waan hin caafee caafeera. Akka jechuun caaffati addaan nama baasa jechuu barbaade. Caaffati addaan nama baasa. Egaan Yesuus Kiristoos iddoo kanatti waa'ee hattuu gidduu fannifamuu hin dubbanne. Hattuun sun illee tokko gaarii dubbate, tokko hamaa dubbate. Hattuchi akka jedhe nuti hojii keenyaan fannifamne, inni kun garuu nama qajeelaadha jennaan immideetilli yeroodhuma sana araarri ta'eef. Yeroodhuma sana araarri ta'eef. Gartanii? Yesuus Kiristoos Waaqa araaraati cubbamaadhaaf du'ee cubbamaadhaaf gara biyya lafaa dhufe. Kanaaf cubbamaan eenyu isa jedhuufan achi dhaqe. Cubbamaan an cubbamaadha nama jedhe amane cubbamaan. Irran deebi'a. An yakkan qaba jedhee nama amaneedha cubbamaan. Namni yakka isaa himate hin fayya wanta ta'eef jechuudha. Egaan Yesuus Kiristoos yeroo ayyaaneffannaa waa'ee Yesuus Kiristoos du'aa ka'uu ayyaaneffannu kanatti seenaa du'aa ka'uu duwwaa yaadachuun utuu nurra hin jiraatin nus waan itti du'aa kaanu qabaachuutu nurra jiraata. Jilba du'e qabaachuu dandeenya. Mul'ata du'e qabaachuu dandeenya. Abjuu du'e qabaachuu dandeenya. Mee Ibroota 12:25 isinii dubbisa. Ibroota 12:25 kun maalidha? Yoo araaran arganne jedha dhiigi kun iyyaa jira jalaa ba'uu hin dandeessanidha. Waaqayyo nu haa eegu. Dhiiga isin jalaa ba'uu hin dandeenyetu dhangala'ee jedha. Ibroota 12:25 nama tiksichi illee nama naasisa. Nama naasisa. Inni dhangala'e kun isa isin jalaa ba'uu hin dandeenyedha. Agartanii?
Irra deebi'een dubbisa. Ammas isa dubbachaa jiru kana jalaa ba'uu akka hin dinne of eeggadhaa. Warri sadhaamsa Waaqayyo biraa lafa kanarratti isinitti himamee didan jalaa ba'uu erga dadhabdanii, nuyis isa Waaqa irraa nutti dubbatu irraa yoo garagallee caalaatti isa jalaa ba'uu hin dadhabna. Yeroo sana sagaleen isaa lafa sochooseera. Amma garuu ammas al tokko lafa sochoosuu duwwaa utuu hin ta'in Waaqas immoo nan sochoosa jedhee abdachiise. Dhiigi dhangala'e kun dhiiga araaraati. Araara kanatti dhuftanii memberii hin taane taanaan jalaa ba'uu hin dandeessanii. Akkuma sirrii dubbadhe Ibroota boqonnaa 12 kun walumaa galatti lakkoofsa 28 qaba. Yeroo dubbiftan garuu isin macheessa. Mee akkasii waa hubattanii fi Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 1 irratti maal jedhaa? Nuti ergamoota akka duumessa uffisanii lafaa qabnaa jedhe waa ergamoota haasa'a. Lakkoofsa 2 irratti immoo amantii keenya kan fiixaan baasuu Iyyasuus Kiristoosiin qabnaa jedhe haasa'a. Lakkoofsa 3 irratti immoo isin dadhabdanii yaadni keessanis akka hin laafnetti ittiin mormuu cubbamootaa obsaan danda'e sanatti yaadatti qabadhaatii cubbuudhaan falmaa jedha. Lakkoofsa 4 irratti immoo cubbuudhaan falmuun wal'aansoo humna nama gaafatu wanta ta'eef abdii isin kutachiisaa danda'aa jedha. Lakkoofsa 5 irratti immoo Gooftichi si barsiisuudhaaf yommuu si adabuu salphaatti hin ilaalin adabee yommuu si qajeelchu immoo abdiin kutatinii jedheetu haasa'a. Laalaga achiin fuudhee asiin fuudhee. Lakkoofsa 6 irratti immoo gooftichi nama jaallatu adabaa jedha. Lakkoofsa 7 irratti garuu lakkoofsa 6 irratti dubbateetu waa'ee fannootti dhufee Iyyasuus fannoo sana hundumaa obsaan danda'ee jedha. Amala lagaa. Garatti dubbistuu si wallaalchisa. Haa ta'u iyyuu malee meen poointii guddaan as keessaa qabu waa'ee dhiiga akka dhibaayyuu kanaati. Waa'ee araaraati. Abbaan keenya Esaawun jedha. Garaasaa mo'achuu dadhabee jedha. Garaasaa mo'achuu dadhabee hangafummaa isaa biddina xinnoon gurguree jedha. Haa ta'u iyyuu malee jedha. Haa ta'u iyyuu malee yeroo iyyee araara kadhatetti immoo itti deebi'uu hin dandeenye. Kanaafuu isin warri cubbuun sin mo'ate kun al tokko iddoo miidhamta sanatti deebi'uu hin dandeessanii. Amma garuu dhiigi dhibaayyuu araaraa isinii dhangala'eera jedheetu waa'ee dhiiga Yesuus dhiiga araaraa isa fannoorraa kana haasa'a. Okay? Dhiiga kanaan kan fayyu kennaan kennameef kun egaa nama cubbamaadha. Cubbamaan sun eenyuun akka ta'e egaa amma agarreerra. An cubbuun qabaa jedhee nama amanee ta'a. Yeroo baay'ee jireenya keenya keessatti, hafuura keenya keessatti wanti nuti goonu hundumtuu akka cubbuutti nuuf hin beekna. Araarri Yesuus Kiristoos ganama waan haareffamuuf araara abdeetti ta'u kana keessa galuun garuu dirqama. Faarsaa 33 lakkoofsa 1-3 akka jedha. An cubbuu koo himachuu yeroon dhiisetti jireenyi koo gadhumaa adeemedha. Yeroon araara kadhadhetti garuu hin lalisee namummaan koo deebi'ee jedhetu kaasee haasaa. So egaan Yesuus Kiristoos oolaa araaraati. Yesuus Kiristoos fannoo irratti gaafa du'e jecha kana yeroo hundumaa yeroon dubbisuus yeroo ilaalus boo'ichanna qaba. Isaayyaas 53 irratti isa caafametu raawwatame. Isaayyaas 53 irratti kan raajichi Isaayyaas namni guddaan kun dubbate namni tokkollee gara isaan ilaalleedha. Namni tokkollee isaaf hin ho'ine. Namni tokkollee. Isaayyaas yeroo raajummaa kana raaju namni tokkollee isa bukkee dhaabachuu hin dandeenye, namni tokkollee isaaf hin ho'ine jedhee haasa'a. As iddoo Yohaannis boqonnaa
19 kanatti garuu isa Isaayyaas dubbatetu xumurame. Dhaggeeffadhaa. Isaayyaas 53 tokkorraa kaasee dubbisa. Isa nuyi dhageenye himne eenyutu amane? Irreen Waaqayyoo eenyutti mul'ate? Inni akka biqiltuu mukaatti goofticha duratti ol hin ba'a. Akka hidda mukaa isa lafa gogaa keessaa ba'us in ta'a. Simboodhaaf surraa waan hin qabaamne nu ilaaluu hin jaallanne. Miidhagummaa waan hin qabneefis nu mararre. Namoonni isa tuffatanii irraa hin goran. Inni nama dhiphinniif muddamni itti baay'ate ture. Asitti akka jedha. Nama dhiphinniif muddamni itti baay'ate ture. Maaltu ture fannoo irratti? Eeluwee, Eeluwee, lama sabaqtanii. Abbaa, Abbaa maaf na dhiifte? Lakkoofsa 3. Namoonni isa tuffatanii isa irraa goran. Inni nama dhiphinni muddamni itti baay'ate ture. Inni akka namaa tuffatanii achi ilaalanii bira darbanii ta'e. Nuyis homaattuu isa lakkoofne. Iniyya Eeluwee maana dhiifta? Gatii cubbamootaa baasuu irratti, gatii dadhabootaa baasuu irratti du'a koo du'uuf jecha, waraanamuu koo waraanamee, beela'uu koo beela'ee, hadhooftuu dhuguu koo hadhooftuu dhugee, abbaa maaf na dhiifta? Lakkoofsa 4. Isaayyaas 53 lakkoofsa 4. Inni garuu dhugumaan dhiphina keenya ofirra kaa'ee muddama keenya hin baate. Nuyi garuu akka waan Waaqayyo dha'icha isatti fide, akka waan inni rukutee isa gad isa deebiseetti isa lakkoofne. Inni garuu balleessaa keenyaaf hin waraaname, sababii akka keenyaafis hin caccabsame. Nuyi nagaa akka argannuuf inni hin adabame, madaa'uu isaatiin fayyinni nuuf argame. Hundumti keenya akka hoolota karaa irraa bannee turre, adduma addaanis karaa irraa hin gorre. Waaqayyo garuu yakka keenya hundumaa isarra kaa'e. Ilaalame. Macaafa Isaayyaas kana bara inni barreeffamee fi bara itti raawwatame ilaaluu dandeessu. Lakkoofsa 7. Isa cunqursan, isa dhiphisan, inni garuu waan tokko iyyuu hin dubbanne. Abbaa galatoomi. Akkuma ilmoo hoolaa ishee qalamuudhaaf geeffamtu hin oofame. Akkuma hoolaa yemmuu rifeensa irraa muran cal jettu inni calluma jedhe. Afaan hin saaqqanne. Cunqursaadhaan itti faradame, hin ajjeefame, hidda dhaloota isaa eenyutu himare? Biyya warra jiraatoo keessaa hin balleeffame. Balleessaa saba kootiitiin hamma du'aatti adabame. Inni jal'ina tokkollee hin hojjenne. Goomsaan isa afaan isaa keessaa hin baane. Awwaalli isaa warra jal'oota gidduutti yaadamee ture. Inni garuu warra sooressoota gidduutti hin awwaalame. An baay'ee dubbachuu hin danne baay'ee dheeraadha wanta ta'eef kan dubbachuu barbaade garuu asitti dhiphina kophaa ta'uusaa haasaa Isaayyaas. Fannoo sanarratti Yesuus namni gaafa inni ijoo Eeluwee Eeluwee jedhu maalitti nyaasitti fakkaata? Iliyaasii waa baay'eedhaan isa oolchuuf Eliyaas. Amma wangeela fiixaan baasuun dheebadhennaan immoo hadhooftuutti kennan. Dhugiqaa kan Yesuus jedhu kan biraa, kan isaan jedhan kan biraa. Kun hundumtuu ta'e misraachoo tokkoon sinitti himaa. Yesuus isaanumaaf du'e, isaan hirkatti du'e. Cubbamaaf du'e, cubbamaatu ajjeese. Yesuus Kiristoos du'a kan hundumaa kan hin du'eef, cubbuu waan baay'ateef, cubbamaan waan baay'ateef, seerri jiru waan jabaateef kana godhe. Har'as yeroo ayyaana du'aa ka'uu ayyaaneffachaa jirru kanatti waan tokkoon sinitti hima. Du'aa ka'uu Yesuus Kiristoosin duwwaa dubbachuutu hin ta'in, atis akka du'aa kaatu beekuuf sirra jiraata. Kaaseta lallabaa kan 13 tokko irratti Qolaasiyaas 2:14 dubbadheen ture. Lallaba sana namoonni beektan yoo jiraattan namni obsuun barbaadama.
obsaa mo'adhu kan jiru tokko irratti dubbadheen ture. Achirratti maal jira isinitti fakkaatee waan nurratti caafame isa nutti hin tolin sana hundumaa duguugee nurraa fuudhee jedha. Waan nurratti caafame isa nutti hin tolin sana hundumaa duguugee nurraa kaasee jedha. Haleluyaa. Arras Yesuus Kiristoos waan sirratti caafame yakkasan waan sirratti caafame hammeessaa kan hunduma isaa fuudheetu gara awwaalaa deeme. Hunduma isaa fuudhee yakka kee, dadhabbii kee, cubbuu kee, hammeeffamuu kee hunduma isaa fuudhee. Nuti Yesuusii wajjin du'aa ka'uun kan nuuf ta'u inni jalqabaa du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos amanuu duwwaatu hin ta'in du'aa ka'uu keenyas amanuutu nurra jira. Du'aa ka'uu ofii keenya, du'aa ka'uu jireenya keenya. Dhaggeeffadhaa. Qolaasiyaas 2:13 akka jedha. Isin daddarbaa keessanii fi dhagna qabaa dhabuu foon keessanii fi hafuuraan du'oo yoo taatan iyyuu Waaqayyo akkasin Kiristoos wajjin jiraatoo taatan godheera. Waan sabaa jedha. Haleluuyaa. Irra deebi'a. Isin irra darbaa keessanii fi dhagna qabaa dhabuu foon keessaniif hafuuraan du'oo yoo taatan iyyuu Waaqayyo akkasin Kiristoos wajjin jiraatoo taatan godheera. Ameen. Irra darbaa keenya hundumaa nuuf dhiiseera. Wanta nurratti caafamee ture isa nutti hin tolin sana waan inni karaa seeraa nurraa barbaadu wajjin duguugee fannoo irratti cinqaarsuu isaatiin iddoo isaatii balleesseera. Fannoo sana irratti Kiristoos warra qilleensa irratti gooftummaa qabaniif humna qaban harka duwwaa hambisee bakkeetti isaan baasuudhaan isaan salphiseera. Agartanii. Kanaaf kan hundumaa fuudhee gara du'aa dhaqe. Kan hundumaa fuudhee awwaalame. Lakkoofsa 12 irratti maal jedhaa? Lakkoofsa 12 irratti cuuphaadhaan Kiristoos wajjin awwaalamtanii hojii aangoo Waaqayyoo isa warra du'an keessaa isa kaasetti amanuu keessaniif isinis immoo isuma wajjin du'a kaafamtaniitu. Agartanii? Yesuus Kiristoos kan hundumaa fuudhee gara awwaala kee gaafa dhaqee achi immoo sa'aatii 36 yeroo akka lakkoofsa birootaatti guyyaa 3ffaatti gaafa du'aa ka'uun kun ilaa amma isaa wajjin du'aa kaata. Yeroo ayyaana du'aa ka'u ayyaaneffattu kanatti dibata keetu du'aa ka'a. Mul'ata keetu du'aa ka'a. Afaan haaraa keetu du'aa ka'a. Kadhannaa keetu du'aa ka'a. Akkamitti yeroo ati amantu jechuudha. Yeroo ati amantu. Annama haaraadha bakka. Haara'eera ka'eera gaafate jettu wanni jireenya kee hundumaa gadi qabes biraafa. Du'aa ka'uun isa kana. Yesuus Kiristoos dhanna du'een du'aan kaane. Amala du'een du'aan kaane. Sammuu du'een du'aan kaane. Agartanii nama dhugaa awwaalanii waaqa dhugaatu ka'e. Waan tokko isinitti agarsiisa. Waan tokko isinitti agarsiisa. Amanni baay'ee amantaa tokko Yesuus du'aan kaane kan jedhan kanaafidha. Yesuus akka awwaalan ittiin kaane agarte. Dhanna du'een hin kaane. Amala du'een hin kaane. Qaama du'een hin kaane Yesuus. Amala waaqummaatiin ka'e. Amala waaqummaatiin ka'e. Yesuus Kiristoos እኮ erga du'aa ka'ee booddee guyyaa 40 isaan bira ture. Guyyaa 40 isaan bira ture tun deemin. Guyyaa 40 isaan gidduu ture sanatti amala namummaa kaleessa agarsiisaa ture ittiin agarsiifne amala waaqummaa agarsiise. Du'aa ka'uun akkasi. Awwaala bukkeetti Wangeela Yohaannis boqonnaa 20 yeroo Phexros fiigee gara awwaalaa dhaqee awwaala dhabanetti yeroo Maariyaam dhuftee dhaabattetti haatumti gooftaa Yesuus Kiristoos Maariyaam Yesuus Kiristoosin tuquu hin dandeenye. Kaleessa abbaa barbaade tuqa. Cubbamtuun dhuftee tutti. Isheen dhiigi dhangala dhuftee tutti. Abbaa barbaade tarkara keewwata. Abbaa barbaade wajjin nyaata. Mana abbaa barbaade dhaqa. Amma garuu maaltu ta'etti fakkaata? Du'aa ka'uun gaafa ta'u nan tuqin jedhe haadha isaatiin haadhoo nan tuqin ittiin jedheen. Nan tuqin. Nan tuqin. Agartanii? Karaa kaleessa bartootaa wajjin deemu amma maakiroo sekonditti deemuu jalqabe. Mana cufamaa ol galuu jalqabe tuun baniin mana kaleessa rukutee bansifatee ol galu amma ofii ol galuu jalqabe tuun banamin aboo waaqummaatiin ka'e du'aa ka'uun akkasi.
Nus yeroo du'aa kaanu. Hafuurri keenya yeroo du'aa ka'u. Humni keenya yeroo du'aa ka'u. Jireenyi keenya yeroo du'aa ka'u. Wantoota amaloota du'aa ka'u agarsiisan kanatu nurratti ta'a. Waaqayyo nu haa gargaaru. Haaleluyyaa. Wantoota amala du'aa ka'u agarsiisan. Wangeela Yohaannis boqonnaa 20 tokko kaasee hanga lamaatiin dubbisa dhaggeeffadhaa. Guyyaa jalqaba torbanii gaafa sanbata guddaa utuu kanaatti jiru obboroodhaan Maariyaam isheen Magdalaa gara awwaalichaa dhufte. Dhagicha awwaalichatti cufamee ture. Awwaalicha irra akka fuudhaman argite. Isheen fiigaa gara Simoon Phexros gara bartuu isa kaan isa Yesuus jaallatu dhufte. Goofticha awwaala keessaa fudhataniiru. Eessa akka isa ka'an hin beeknu jette isaanitti himte. Hin jiru. Carqiinsaa jira hin jiru. Dhagaa kuntaala dhagaa kiiloo 600 ulfaatu irra ka'anii amma hin jiru. Warri naannoo sana akka jedhan waan akka balaqqee guddaa tokko ta'e dhagaan galagaleedhaan hin ka'e. Hin jiru. Waaqayyo nu haa gargaaru. Waa. Yohaannis boqonnaa 20:8. Kana booddee bartuunni kan Phexros dura awwaala bira ga'ee ture keessa lixee kan argee amane macaafni warra du'an keessaa ka'uun hin ta'aaf jedha. Isaan garuu kan amma ammaatti hin beekne. Kana booddee bartoonni deebi'anii manatti galan. Maariyaam alaan awwaala bukkee dhaabattee hin boosee turte. Isheen boo'aa gadi jettee awwaalicha keessa laalte. Ergamoonni Waaqayyoo lama uffata adii uffatanii iddoo Yesuus kaa'ame ture. Inni tokko mataa duraan inni kaan immoo miilla jalaan utuu ta'anii argite. Isaan yemmus dubartii nana maaliif boossa jedhanii ishee gaafatan. Isheen immoo gooftaa koo fudhataniiru. Anis iddoo isa ka'an hin beeku jette. Isaaniif deebifte. Kanarratti kana jechaa yemmuu galagalte Yesuus hin argite. Inni achi dhaabatee ture. Isheen garuu Yesuus ta'uusaa hin barre. Yesuus immoo dubartii nana maaliif boossaa? Eenyuun barbaada jedhee ishee gaafate. Isheen illee kun eegduudha jettee waan yaaddeef gooftaa koo ati asii fuutee iddoo tokkotti isa geessiteetta yoo ta'e eessa akka isa geessite anatti himi ani dhaqee isa nan fidaattiin jette. Waa yemmus Yesuus Maariyaam isheedhaan jedhe. Isheen immoo gara isaatti galagaltee afaan Ibraayisxiitiin Rabbuuni ittiin jette. Kana jechuun barsiisaa jechuudha. Yesuus immoo ana hin qabin. Ana ammayyuu gara abbaatti ol hin baane. Gara abbaa koo gara obboloota koo dhaqii ani gara abbaa kootti fi abbaa keessaniitti gara Waaqayyoo kooti Waaqa keessaniitti ol nan ba'a jedhii isaanitti anaaf himi ittiin. Agartanii nan tuqini amma. Kaleessa tuquu dandeesse baattee guddisteetti. Amma garuu amala du'aa ka'uutu irratti mul'ate. Amalli du'aa ka'u akkasi. Dibati kee gaafa du'aa ka'u. Mul'ati kee gaafa du'aa ka'u. Ilaalchi kee gaafa du'aa ka'u. Jireenyi kee gaafa du'aa ka'u. Tootaalii isa kaleessaa sana si irraanfachiisa agartee. Isa kaleessaa si irraanfachiisa. Yesuus Kiristoos guyyoota 40 du'aa ka'u isaan bira ture sana olaaltan waan isin dubbachuu hin dandeenye dinqoota gurguddaatu jira. Amala waaqummaa sana agarsiise. Amala namummaa waggaa 33 ji'a ja'atti agarsiise. Amala waaqummaa garuu guyyaa 40tti agarsiise. Amala waaqummaa ishee guyyaa 40 kaata jireenya seenaa du'aa ka'uu sana keessatti wantoota ta'an yeroo 2tti mul'ate, yeroo 3tti mul'ate, wantoota inni godhe gurguddaa agartan dubbachuun si jira. Batalee Toomaas quba kaa'e. Du'aa ka'uu booddeedhaan kan Toomaas Yesuus Kiristoosiin quba kaa'e. Maal jechuun barbaada? Ituu du'a dura ta'ee Toomaas Yesuusiin quba hin kaa'u. Toomaas quba kaa'ee iddoo furame sana eega laalee booddee amanee jedha. Waan tokko sitti agarsiisa. Yesuus Kiristoos yeroo Toomaas quba kaa'u sana na dhukkube jedhee hin iyyine. Amala waaqummaa du'aa ka'u keessa waan jiruuf. Ani fi isinis ituu hafuurri keenya du'aa ka'e akkasi. Ituu mul'ati keenya du'aa ka'e akkas. Abbaan barbaade yoo quba si kaa'e iyyuu dhimma kee miti. Garuu hamma duutee waan sun sirraa du'e, anummaan sun sirraa du'e, eenyummaan kee sun sirraa du'e, hin kaanetti sitti dhaga'amu. Oo quba si ka'an si iyyisiisa jetta. Garuu
duutee kaatitta yoo taate sana keessa hin jirtu yoo taate dhimma kee miti. Abbaan barbaade quba si kaa'e si hamate si balleessa dhimma kee miti. Erga Toomaas quba kaa'e raawwate kan amante ta'ii ittiin jedhe kanuma bakka. Maa quba na keessa maa akka goota hin jiru. Kan agarsiisa du'aa qabuun. Galatoomaa. Yeroo turtii tureef Waaqayyoof galanna ta'u. Facaasaa galgala afurii walakkaatti walitti deebina. Turtii gaarii. Aan Paaster Masarat Dhaabaatti eebbifamaa. Waaqayyo sinaa eebbisu galatoomaa. Yaadaaf gorsa yoo qabaattan naa barreessuu dandeessu, bilbiluu dandeessu. Waan sanitti gaaffii ta'e irratti gaaffiin qabaa kanarratti jechuu dandeessu. Gaaffii dhufeef immoo deebii Waaqayyoo hin qopheessa gaa. Galatoomaa eebbifamaa. Waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Ayyaana gaariin isiniin jedha. Yeroo ayyaana kana ayyaaneffattan egaa du'aa Qarqaraa eenyuree qixxeessaa jiraatu asa ba'u mirga abbaa taa'u goota dhugaa waammatanis namaaf dhaga'u. Innol jennaan dukkanni ifee addunyaa maraa kana hojjeteen hunda dachaasee boolla qarqaraa. Goota du'aan ajjeesee mirga abbaa taa'u goota dhugaa waammatanis namaaf dhaga'u. Innol jennaan dukkanni ifee addunyaa maraa kana hojjeteen hunda dachaasee boolla qarqaraa. Eenyuree qixxeessaa jiraatu asa ba'u Yesuus ka'eeraa duuti san danda'u. Eenyuree qixxeessaa jiraatu asa ba'u Yesuus qajeelaadhaa jallinni hin danda'u. Eenyuree qixxeessaa jiraatu asa ba'u Yesuus dhugaadhaa sobni san danda'u. Afuura koo boqochiisee sodaa malee olaantummaa isaa na dubbachiisee. Yesuus goota du'aa caccabsee ka'ee biyya lafaa guutummaa kanaaf jireenya ta'ee. Nan jeejadhaa molan kakaasaa man jaalallee koo. Isa ta'eem sababa guddaa fayyuu lubbuu koof. Hafuurri isaa hafuura koo boqochiisee sodaa malee olaantummaa isaa na dubbachiisee. Yesuus goota du'aa caccabsee ka'ee biyya lafaa guutummaa kanaaf jireenya ta'ee. Jeejadhaa molan kakaasaa man jaalallee koo. Isa ta'eem sababa guddaa fayyuu lubbuu koo. Eenyuree qixxeessaa jiraatu asa ba'u Yesuus ka'eeraa duuti san danda'u. Eenyuree qixxeessaa jiraatu asa ba'u Yesuus qajeelaadhaa jallinni hin danda'u. Eenyuree qixxeessaa jiraatu asa ba'u Yesuus dhugaadhaa sobni san danda'u.